akkam nagaa keessanii jirtanii jechaa irraan tan immoo oduu ajaa'ibsiisoo ta'ee fi oduu bareedaaniin isinitti deebi'ee jira. Hanga xumura qophichaatti immoo namoonni chaanaala irra nyaafaadhaa taatan akkuma sentanii laayikii fi sheer sabskiraayib godhuu hin dagatinaan isiniin jira. Oduuwwan ajaa'ibsiisoo ta'een walitti isiniin deebinee jira. Oduu keenya kan guyyaa irraan tanaatiin ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed guyyaa irraan tanaa jechuudha daawwannaa ajaa'ibsiisoo ta'e daawwatee jira. Daawwannaa isaa kana keessattis immoo Baalaroobii dhaqanii paarkii Diishoodha haala ajaa'ibsiisaa ta'een kan daawwatanidha jechuudha. Oduu keenya isa lammaffaatiin awwaalcha pirezidaantii Keeniyaadhaa kan duraanii kan ta'e Raayilaa Odingaa irratti guyyaa irraan tanaa pirezidaantiin Itoophiyaadhaa kan ta'e Taayyee Asqasillaasee argamanii jiran. Akkasuma pirezidaantiin Soomaaliyaa irrattis Hassan Sheekh Mahmud awwaalchisan irratti argamanii awwaalchisan awwaalaadhaatti oolanii jechuudha. Dhiyeenya kanaatiif ergaaniif gurbaan san du'e jechuudha. Hoogganaan paartii mormituu Raayilaa Odingaadhaatiin wal qabatee biyyoonni hedduun gadda itti dhagahame ibsachaa jiran. Keeniyaan immoo guyyaa torbaaf gadi deebiftee jirti. Alaabaa isii duubatti deebiftee mirmirsaadhaatii jirti jechuudha. Kana itti aansee oduu keenya isa kan biraa yoon isin dabarsu Suudaanii fi Ijipti waliigaltee haala nageenya isaaniitii fi akkasumas haala laga Abbayyaa irratti wal marii isaanii gaggeessan itti fufanii jiran. Marii isaanii kana irratti yoo maal mari'atan kan jiruuf hanga xumurichaa qophichaattis nufaana turtii ni taasiftan jeeta kaniin ani yaadu. Suudaan immoo garuutu yeroo hedduudhaaf biyyi hidhee laga Abbaay nuti malee nama tokkoon hin malu jechuudhaan isaanis dubbachaa turan. Irra deebi'anii immoo akkasuma wanniinis Masriinis waa'ee laga Abbayyaa irratti gaafii dheertuu qaban gaafataniiti kan isaan waliin jiran. Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah Al-Siisiin laayinii Abbayyaa jireenya keenya laayinii Abbayyaa jiru teenya jechuudhaan irraayis haasawaati turan. Hanga xumuricha qophichaatti hanga oduu kana isinii dabarsu nafaana turtii taasisaa yuutuubaa keenya akkuma ta'an yuutuubaaree laayik sheer sabskiraayib godhuudhaan nafaana turtii taasisaan isiniin jira. Hanga xumuricha qophii keenya nu daawwadhaa. Kanarraan oduu keenya kan jalqabaatti wayita deeminu guyyaa irraan tanaa immoo awwaalcha pirezidaantii biyyattiidhaa kan ta'e jechuudha Raayilaa Odingaadhaa irratti pirezidaantiin Taayyee Asqasillaaseenis akka Itoophiyaadhaa buudaan argamanii kan isaan jiran. Awwaalcha san dhaqanii guyyaa irraan tanaa Keeniyaadhaa waliin kan awwaalaadhaa oolanii jechuudha. Raayilaa Odingaan nama seenaa biyyattii keessattis akkaan seenaa guddaadhaas nama qabudha. Nama jechuudha bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaadhaatti paartii yeroo duraatiif yeroo jalqabaatiif waan gooraas bu'ee lamada mormiidhaaf deebi'ee dhabee jechuudha. Aangoo isaa san ergaaniif marii san dhabeen booda irra deebi'ee immoo filannoo biraat irrattis if galmeessee filannoo san irratti dhabee jechuudha. Guyyaa irraan tanaa immoo sirni awwaalcha isaa gaggeeffamaa oole. Isaatii umurii 80 achirratti tansaa gaggeeffamte. Raayilaa Odingaan eenyu kan jiruuf namoonni hedduu waa'ee Raayilaa Odingaadhaa akka walitti dhaabanii wal gaafachaa turan. Siyaasa Keeniyaadhaa keessatti Raayilaa Odingaan lammiilee Keeniyaa hedduun jechuudha. Hedduun kan isaas jaalatan, isaas ka gargaaran, isaas ka taageeranii isa cinaa kan jiranidha jechuudha. Istaadiyeema biyyattii guyyaa kaleessa gaafa Raayilaa Odingaan gadi bu'ee istaadiyeema fidan fuudhuu dadhabee istaadiyeemni hawaasnii fi biyyattii jidduutti walitti bu'uuchi guddaan uumamee ture jechuudha. Haaluma kanaatiin Raayilaa Odingaa guyyaa kaleessaa ergaaniif biyya Hindiidhaatti du'ee fidanii awwaalanii jiranii jechuudha. Kana irratti immoo pirezidaantii federaalistii Itoophiyaadhaa Taayyee Asqasillaasee dabalatee hooggantoonni biyyoota garaagaraa dippiloomaatonni fi akkasumas qaamoleen siyaasaa lammiilee Keeniyaa sirna awwaalchaa kana guutuu isaanii irratti argamaniiti kan isaan awwaalaadhaatti oolanii jechuudha Raayilaa Odingaa jechuudha. Kana irratti aansuudhaan pirezidaantiin akkasumas muummichi ministeera Itoophiyaadhaa Dr. Abiy Ahmed guyyaa irraan tanaa paarkii Diishoo daawwatan jechuudha. Paarkii Diishoo san dhaqanii laalanii daawwannaa ajaa'ibsiisoo ta'e achi keessatti gaggeessan jechuudha. Kanaanis gifti duree Zinnaas Taayyaachootii waliin osoo deemanii isaanii waliin daawwatan akkasumas kan suuraa isaa argaa jirtan kana Geetaachoo Raddaa akkasuma Abbaa Duulaa Gammadaatii waliin dhaqanii paarkii Diishoo guyyaa irraan tanaa daawwannaadhaaf irra oolanii jechuudha. Biyyoonni kunneen guutuutti paarkiin kun bareedina inni qabuu fi akkasuma biyyattii addunyaatti Itoophiyaa waan qabdus kan agarsiistu jechuun paartii Diishoo irraayis waan argan muummichi ministeera Itoophiyaadhaa guyyaa irraan tanaa immoo dabarsaadhaatti oolanii jechuudha. Kana irratti aansee jechuudha Suudaanii fi Masrii maal wal mari'atan kan jiruuf irra deemnee ilaalaa jirra. Masriinii fi Suudaan wal mariin isaanii jechuudha haala bishaan laga Naayil irrattis kan ta'edha. Mariin kun lagni Naayil akkamitti hidhaa haaromsa Itoophiyaan guuttee jirtu
gara keenyaan miidhaan nurra gahaa jirtu maali jechuudhaan isaan hundinuu irraa wal gaafachaa oolanii jechuudha. Guyyaa kaleessaa walittis dhufanii gaafii guddaan achirrattis taasifame. Pirezidaantiin Suudaan guyyaa kaleessaa gara wanniidhaa imaluudhaan gara Ijiptii imaluun achirratti daawwannaa laga Abbayyaa irratti santamaa jiru mari'atan. Pirezidaantiin Masrii immoo Abdul Fattah Al-Siisiin pirezidaantii mana marii ce'umsa birmadummaa Suudaan Leetanaal Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaanii haala bishaan laga Abbayyaa irratti marii guddaa isaa lamaan waliin taa'ameetu achirrattis gaggeeffame. Guyyaa kaleessaa jechuudha onkololeessa 15 bara 2025tti Kaayirootti taasifame jechuudha. Bishaan Abbayyaa irratti murtoo gama tokko irratti deebi'anii akkaaniif mormanis ibsaniiti jiran jechuudha. Isaan lamaan waliif galanii karaa tokkoon akkaaniif waa'ee laga Abbayyaa irratti marii taasisan jechuudha. Marii dhimma waloo Masrii fi Suudaan gidduutti Kaayiroon Masriin fi isaan gidduutti taasifame kana biyyoonni lamaan bishaan hidha laga Abbayyaa akkaaniif mariidhaan furamuus jechuu gaafatanii jiran jechuudha. Al-Siisiin daawwannaa Leetanaal Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaanii kana ilaalchisee yaada isaa guutuu kan qabuus dabarseeti ture. Kana irratti lagni Abbayyaa nutiifis jireenya keenya ilmaan keenyaafis jireenya keenya Itoophiyaan laga Abbayyaatis guuttee yeroo hedduu ifiifis fayyadamaa jirtan jechaa ture. Garuu Ameerikaanii fi isaan jidduutti illee deebiin gurguddaan haala garaagaraa kan ta'etu deddeebi'aa ture. Garuu immoo Ameerikaan gara teknooloojiitiin gara wanniidhaatiin suuta akkaanii fi fudhatan jechaanii turte jechuudha. Kana immoo Ameerikaan akkasuma jetteeni turte walgahii kana irratti kan argaman Masrii irratti ministeerri dhimma alaa godaantoota lammiilee alaa Masrii Badirii Abdallaatiin akkasuma daayireektara waliigala odeeffannoo Meejaraal Jeneraal Hassan Rashaad yoo argaman, jiila Suudaan immoo ministeerri dhimma alaa Suudaan Muhii Aldiin Saleymaanii fi akkasumas daayireektara waliigala odeeffannoo Leetanaal Jeneraal Ahmed Ibrahim Mufdaal Kaayiroo irratti ambaasaadara Suudaan Injiinar Leetanaal Jeneraal Imaad Aldiin Mustafaati waliin marii irra oolan jechuudha. Jarri kun hooggantoota isaanii guutuu achirratti waliif fidaniiti jechuudha. Jeneraalonni kunneen kan achirratti argamanii marii kana taasisan. Marii kana irratti immoo birmadummaa Suudaan akkaaniif eegamu Meejanaal Jeneraal Abdul Fattah Ismaa'il Abubakar argamanii waa'ee kana haasawanii turan jechuudha. Biyyoonni kunneen guutuun waa'ee dhimmoota isaanii laga Abbayyaa irraa qaban oduu haala kanaan isiniif gabaasee isiniif dhiyeesse. Hanga oduu biraatiin walitti deebinutti galatoomaa isiniin jedha. Akkasuma chaanaala keenya gadi seentanii laayik, sheer, sabskiraayib godhaa. Dabalatuuf chaanaala keessan haa ta'u.